Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii diraamaa Hiree akkasumas yaada keessan kan nu ergitan baay'ee kan isin jaallannuuf isin kabaju. Guyyaa har'aa ergaa nuti isinitti dhaamnu yoo jiraate egaa taatonni diraamaa Hiree hedduun isaanii halkaniif guyyaa dadhabbii isaaniirra ayyaana waggaa guyyaa boqonnaa isaanii osoo hin jedhiin torbanoota hedduudhaan dadhabbii guddaa agarsiisaa amma har'aatti deemaniiru. Kanaaf gara dhumaatti gaafa deemnu badhaasa adda addaatiin sagantaa cufiinsaa hedduun keessan kan irratti argamtan isinis dinqisiifattoota keessaniif kennaa kan itti ergitan sagantaa cufiinsaa guddaa badhaasa guddaa hin qabna jennee abdanna. Badhaasa kana irratti waan isin guyyaa har'aatti kaastanii gochuu qabdan YouTube'dhaan akka daawwattaniin torbee kana irratti actingidhaan yookaan taatee dhugaa hojjechuudhaan namatti gammaddan fakkeenyaaf qaboo yoo ta'e or urjii yoo taate or kumaa yoo ta'e yookaan abdii yookaan surraa haadha shuubaa haadha didaa torbee sana keessatti ilaaltanii diraamaa kana keessatti yaadni qabu kanadha. Torbee kanaaf anaaf best actoriin koo abaluudha jettanii maqaa isaa barreessitu. Nuti immoo torbeedhaan isa erga lakkoofne booda dhumarratti social mediaadhaan winner of YouTube kan badhaasnu ta'a. Gara dhumaatti SMS'dhaanis OBN irratti eewu ture taateen cimaan yookaan cimtuun diraamaa Hiree mo'ataa winner of Hiree award kan mo'atu eenyudha kan jedhu ofii keenyaan badhaasa walii isaanii gidduutti aktoroonni gara gartuu 5 yookaan 6tti aktoroonni 10 hamma 14 gidduu walii isaanii dorgommii guddaa agarsiisu. Kun immoo maal agarsiisaa gara fuulduraatti itti gaafatamummaatti kenname barreessaan tokko barreessee iskiriiptii itti kenne tokko eenyutu ta'ee argame cimaan eenyudha kan jedhu filannoo guddaadhaan akkasumas kiruu diraamaa kana keessatti argaman hundumaa dabalannee guyyaadhumaa ogeessi kaameeraa ogeessi editingii kiruu kanaaf namoonni turan maal fakkaatu kan jedhu faayinaal deey ofii keenya gidduutti waan qabnuuf yaada keessan torbeedhaan YouTube'dhaan kan filattan yommuu ta'u egaa dhumarratti badhaasa guddaa irratti akkasin argamtan abdii guddaa qabna. Uummanni biyya keessa jirus hundumtuun egaa gaaffii guddaan ka'u karaa daqiiqaansaa hin gabaabbate jedhuunidha. Daqiiqaa irratti tun torbee sa'aatii tokko isinii eeyyame baay'ee namatti tola ture. Garuu nuti waliigaltee TV OBN waliin goone torbeetti daqiiqaa 25 qofadha. Fedhii keenyaan uummanni maal nuun jedha kan jedhuun daqiiqaa 32 hamma 33 daqiiqaa 7 yookaan 8 daballee isinii agarsiisaa jirra. Kana jechuun dabalata daqiiqaa 7 yookaan 8 waan gooneef kaffaltiin dabalataas hin jiru. Gaaffii keessan irra dhaabannee amma kanaatti furreerra. Kanaaf gara fuulduraatti daqiiqaan sun yoo danda'ame TV'n hin dabala yoo ta'e wajjin marii addaa goonee gara keessanitti kan deebinu ta'a. Baay'ee kan isin jaallannu baay'ee kan isiniin iddoo guddaa isin ilaanne yeroo hundumaa hojjennu diraamaan Hiree taatonni diraamaa Hiree hundumtuu nagaa keenyatti nu himi baay'ee isaan jaallannaa yaada isaan nu barreessan YouTube irraa hin dubbisna baay'ee aamilee keenya ol kaastaniitu imaanaan isin nutti laattan baay'ee nu jabeessaa gara fuulduraattis jabaannee hojjenna. Uummata YouTube'dhaan nu hordofu biyya alaa fi biyya keessa jiru hundumaatti garuu nagaa keenyatti nu dhaami jedhanii dhaamsa isaanii dhaamaniiru. Hireen seenaadha.